kottu kottaa poolisii kottaa jijjiirama sa'aatii jijjiiramu dhabame immoo poolisii eegduudhaan gadi ba'e jechuun yaa marqasii afuufuun siifii miti siliqimsuufii jetti Oromoon. Kanaaf warri akkana godhe dogoggora maal amma dogoggora yoo fudhate maali nuyyuu hoo ummata akkamii qabna eengadduma guyyaa darbe kana keessaa ummanni Oromoo naaf dhagahu bakka waaqoo guutuu qabsootti eegale turre naafi Sufiyaanii fi gareen kun bakka waaqoo guutuu qabsootti eegale turre Useen Bonee Haji Abdullaahi Ganamoo bakka jarri qabsoorraa eegalan rasaasatti dhukaasan turre jechuudha torbee guyyaadhuma 3-4 darbe kana keessa maal nuu himanii nama 3 jedhanii fuudhaniiti gogaa fuulaarraa osoo inni lubbuu qabu billaadhaan irraa kaasanii kana ummatatti biratti dubbadhu laata namichi metuni anaa ija anaa jireenya jedhu umriin koo gaafa sana waggaa 8 taa'een ilaalaa jedhe ummatatti yooni mee jennaan hin dubbatinii amma maaltu dubbachuu na fideenaa waan keessa ta'ee jira laa silumaayyuu ekeraa natti faarsu jarri ekeraa kaleessa waan kana na godhi natti faarsaa jiruufanii keessa ta'ee jira ofiifis nama fuula isaa gogaarraa nama lubbuudhaan jiru irraa fuudhanii ka'anii hin dhiifne hawaasa keenya na dhagaa ija saamutaadhaan keessaa baasan namni sunis namni ijaan arge jira bakki waaqoo guutuu qabsoorraa hoborsos lafa jira abbaan barbaadan dhaqanii ilaaluu dandeessu hayyoota keenya naannoo sana gaafachuu dandeessu hoborso maaltu ta'ee jedhaa gaafadhaa godaannisa keenya hamaadha torbee kana keessa kan nuti ija saamutaadhaan keessaa baasanii ka'anii lubbuun isaa ba'uu dinnaan guyyaa magaalaa hoborso magaalaattas baasanii ajjeesanii nu fuuldura keenyatti kana baannee jirra madaa keenyarra waa kaayyanneeti irra dabarre nuyyuu kanaaf nu hoo irra dabarfachuu hoo inuma dabarfanna ekeraas nutti faarsaan oolinaati baroodha warri kanarraa fayyadame baay'ee jira ha fayyadamu hayyee asbahaati gochi nuti kaleessa raawwanne hawaasa Oromoo irratti raawwanne duudhaa daganne aadaa daganne abbootii gadaa qabaachuu keenya hayyuu qabaachuu keenya akkasumas jaarraa 21ffaa ammas hawaasa dammaqaa irratti bobba'uu keenya daganne irra nu dabarfadhaa jechuun waan tokko maaliif jennaan akkuma Sufiyaan jedhe reefka gosaa torba garagalchuu reefka gosaa torba garagalchuu waan ta'eef torba garagalchuun nun dhibu kanaaf akka mootummaatti akkasi akka ummataatti immoo hayyoonni keenya adeemsa jaarraa 21ffaa nuu deemuu qabu osoo hin jarjarinii osoo wahis hin balleessin akkuma hin jedhe sana hayyoonni keenya isa gara kallattii qabsiisu amma gocha edata irraa eenyutu ganamaa jalqabee waa barreessee lallabaa jira jechuu sooshaal miidiyaas ilaala irra caalaa eenyutu mirqaanaa jira.